Ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni sooba jettanii fi deebii isiniif taadheetanii yaada. Sababiin isaa isinitti ashoofuuf jecha wanti hin godhe sin jiru viyuu barbaacheefis miti jechuudhaan mana san keessatti viidiyoon hojjechaa turee fi gallakkifame gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessanii. Amma mootu ilaaluu dandeessanii manaaniyyuu adda baafachuu dandeessanii guyyaa sammeeshaa fe'amuun isaa dhugaadha jechuudha. Amma kan jiru bakkee biraati kinoo lafti isaatu iyyuu ganaa kana fakkaata jechuudha. Sirroofne liishoodha barriyyuu ganaa mastawaatiin ittiin galle kun waraqata jechuudha sirreechine maaliif dingatatti gallaante jechuudha. Soba warroonni jettanii jechuudha. Soba jechuudhaan dura tasgabbooftanii dhumni isaa maalidha maaltu maal ta'e jedhanii waan tokko hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Nama kamiyyuu wanti mudatu hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sobaa hin jiru jechuudha. Akkuma argitan laalkinoo manni kanaadha. Kanaan kinoo koornisiin isaa wanti hundi isaa haaraa jechuudha gana. Kana fakkaata kinoo. Seera wanti itti galee hin jiru. Wantoota hedduutu hafa ganaa jechuudha. Sirroofne sababiin isaa dingataadha. Yaa meeshaan as jiraadha fi malee na kana fakkaata gwaadan isaa ganaa hin sirroofne kanarra jira jechuudha. Soba warroonni jettaniif deebii akka isinii ta'uufi maaliif viidiyoo viyuu argachuudhaaf jecha chaanaalli keetti naannaa guddatuudhaaf jecha wanti godhe hin jiru. Isin sobees immoo wanti irraa argadhu hin jiru jechumaafi jechuudha. Innaa sobaadhaan dura mootu waan tokko hubachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jechuufani. Manni tanaan dura keessa turee fi kanaan amma keessa jiru garaagarummaa qaba. Garuu galata waaqayyoo bakka jirutti mootu gammadeetii nan jiraadha jechuudha. Lafti achitti seeraamikii ture asitti minxaafidha wal hin geenye in hanqatee jechuudha. Gimmaasharra jira soofaa jalaa fi TV standii biffee jala wantoota jirudha jechuudha. Gwaadan isaatiillee ganaadha. Sirroofne ganaa liishoon itti gala adeemsa keessa kan sirreechaa deemnuti ta'a jechuudha malee kanaadha wanti isin sobe tokkollee hin jiru. Manni sun kun gargarii garuu adeemsa keessa immoo hin sirraa rakkoo hin qabu jechuudha. Cinqii hin qabu. Kanaadha jechuudha ganaa wantoonni hedduu wantoonni sirraa wantoota hedduutu jira. Meeshaan iyyuu seeraan hin sirroofne kana fakkaata jechuudha ammaaf. Kun gwaadadha garuu yeroodhaaf haala kanaan itti galle malee hin sirroofne wantoota ganaa sirraan jechuudha. Kinoo meeshaan sun achitti bakkee argitan viidiyoo duubatti deebitanii ilaaluu dandeessanii asittis immoo haala kanaan ilaaluu dandeessanii kana fakkaata. Ganaa qalamiin dibamee maal jedhameetoo hin dhumanne jechuudha. Soba jechuudhaan dura waan tokko ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Viyuu barbaachee fi nu rifachiistee maal nu gootee akkas nu gootee waan na mudate wanti beektan hin jiru jechuudha. Garuu ani mootii sosobeeti miti jechuudha. Innaa kana fakkaata kinoo wanti sirraa hin jiru allis kana fakkaata. Ganaa mana haaraadha. Wanti sirratee dhumateef tokko hin jiru jechuudha. Ana kan na gaddisiise yoo jiraate achi mana nagaa keessaa bahee ganaa amma kaaraatitti mootu kana sirreechuudhaaf yaa hangam akka yeroo narraa fudhatu hangam akka ganzaba narraa fudhatu anatu beekaa jechuudha. Jireenya biyya keessaa immoo yaa namni kamuu hin beeka. Yaa baay'ee namatti ulfaata. Sababiin isaa yaa wacii baasatii akka achi teenyu san ganzabni argamu asitti garuu hin argama hin hojjetama. Garuu immoo waciin qixabaa jechuudha. Akkuma argamu sanatti deebi'ee waciin gargar baha jechuudha. Innaa rakkina akka malee rabbiin isinaa oolchu namarratti mootuu hin murteessina. Murteessuun gaarii miti. Boru isinis waan isin mudatu wanti beektan tokkollee hin jiru jechuufani. Gwaadanis kanaadha. Ganaa isin sirroofne meeshaaleen iyyuu jechuudha. Amma kana hanga sirraatutti madaabaraa mina jala afameetidha kan jiru. Wanti sirraa'ee dhumateef tokkollee hin jiru jechuudha. Soba warroonni jettaniif ani mootu yaa bakka hin jiraadhutti sin qaana'u maaliif jenna kanan jiraadhu biyya keessa
adeemsa keessa mootu waan sirraa'udha jechuudha. Innaa rakkoo maaltu si mudatee maal taatee maaliif ifanuu godhuu diddee warroota jettaniif ifan isiniif godha. Viidiyoo waan sirriitti hunda dhaggeeffattanii hin finnee fi ifanuuf hin taanettanii gaafii naa dhiyeessitanii jechuudha kuuwwan keessanii. Malee osoo viidiyoo dhaggeeffattanii viidiyoo keessatti gaafii jiru hundumaayyuu hin bartanii rakkinnis maal akka ta'e meeshaan kunis kinoo eessa akka jiru manni duraan keessa tures kanaa miti isiniin jechuufanii jechuudha. Warroota soba jettaniif qofaadhaarra viidiyoon kun kan deebii isiniif ta'u jechuudha. Na waaqayyo rakkina akkana isinaa oolchu tasa mana ofii getanii bahuu caalaa kan nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Hangam akkan gadde anaa fi anatu beeka jechuudha. Kunis manuma garuu yeroodhaaf osoo hin sirraa'iniidha kana natti dhufe as keessatti jechuudha. Lafti isaa ganaa qullaadha liishoo qaba malee minxaafinuyyuu walii hin geenye wantoonni sirraa'in immootu wantoota hedduudha kan jiru ganaa jechuudha. Isinis waaqayyo nagaan biyya keessanitti isinaa galchu rakkina badaarra illee isinaa oolchu isiniin jechuufan jechuudha. Piraankiin goota piraankiin irratti hojjeta sababiin piraankiin isin irratti hojjedhe viyuu 200-300 irraa argamturraa faayidaa argadhu tokko illee hin jiru jechuudha. Wanti ani piraankii ittiin isin godhe isin jiru. Dhuguma jirtuun isinitti argisiise, dhuguma jirtuun isinitti mul'ise jechuudha. Irra deddeebi'eetti fakkaata. Mana dura keessa ture ilaaluu dandeessanii gibbiin keessa turesi manni as jechuudha. Wanti hunduyyuu kanaan wal hin madaalu. Garuu yaachittis jireenya hin ta'ee tan eegalee achirratti dadhabne qarshii keenya achirratti baasaa turre. Garuu immoo achitti jiraachuun naaf hin taane sababii saniif dirqama uumaa gochuu hin qabu. Furmaanni kiyya meeshaa kiyya keessaa fe'adhee bahuu ta'e jechuudha. Innaa kanumaadha. Jireenyi takka olii takka gadi uumaa gochuun hin danda'amu waanuma hundaafuyyuu jechuudha. Kana fakkaata. Ganaa meeshaanuu bootaan qabanne gimmaashni ganaan sisirroofne as keessattis ganaa wantoota hedduu taafaa kinoo kana jechuudha. Sobaan ani wantin asirraa viyuu 200-300 irraa fayyadamu hin jirusi. Isaaf jecha mootu wantin ani sobee fakkeessee isinitti argisiisu tokko illee hin jiru. Kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun mootu maal akka ta'e maal akka na mudate rakkinni maal akka ta'e tokkoodhaan